Yoo akkam jirtu kabajamtoonni hordoftoota maatii wallammi shootu akkuma beekamu suur-sagalee adda addaa yookiin viidiyoo adda addaa akkasumas audioos ta'uu danda'a teekstii yookiin immoo dookumentii adda addaa online irraa haala salphaatiin buusnee fayyadamuu rakkachuu ni dandeenya keessumaayyuu yoo saayiziin isaa guddaa ta'e jechuudha. Kanaaf appliikeeshinii kan ittiin daawunlood goonu barbaaduun keenya hin oolu jechuudha. Kanaaf har'aa viidiyoo har'aa kana keessatti akkamittiin akka internet daawunlood manaajerii yookiin immoo IDM daawunlood akka goonu akkasumas daawunlood gochuu qofaa miti daawunlood goonee akkamittiin akka crack goonu yookiin immoo akka laayisensii nu gaafanne akkamittiin akka goonu akkasumas immoo akkamittiin browserii keenya faana walitti hidhee yookiin liinkii goonee fayyadamnu qabadhe isiniif dhiyaadheeraati. Haga dhuma viidiyoo kanatti na hordofaa affeerraa kiyya. jalqabarratti akkamittiin akka daawunlood goonu sin agarsiisachuudha. Kanaaf web browserii yookiin immoo browserii qabdan banattu ani kunoo Mozilla Firefox banadheera. Sanaan booda achirratti maal jedheen barreessaa Google irratti get into PC jettanii barreessitu. Sanaan booda getintopc.com gaafa jettanii kunoo interfeesii kana fakkaatu isinii fida. Interfeesii kanarratti kunoo bakka search jettu kanatti dhuftanii maal jettu IDM jettanii yookiin immoo internet daawunlood manaajer jettanii barreessitu yookiin immoo gabaabumatti IDM jettanii barreessitu. Sanaan booda go jettu yookiin search gootu. Kunoo jalqabarra kan jiru kanuma filattu jechuudha. Kunoo internet daawunlood manaajer kan jedhu kana kilik irratti gootu. Sanaan booda gad harkistaniitii dhumarra daawunlood bakka jettu jirtu isheetti buutu. Download full setup kan jedhu jira isheetti buutu. Linkii software kana description video kana irratti nika achirraatii argachuu dandeessu. Achumarraan achirratti click gochuutiin direct buufachuu dandeessu jechuudha. Kuno download naa ta'aa jira. Amman download totti nan eeggachuudha. Otoon IDM sana qabaadhee akka kanan turu jechuudha. Kuno faayila xiqqoo saayizii ishee xiqqoo taate sa'aatii dheeraatti fudhachaa jira jechuudha download gochuufillee. Kuno amma download ta'eera. Download ta'ee maal na gaafachaa jira? Password na gaafata. Passwordin isaa kuno akkuma asirraa argitanii tokko lama sadii jechuudha. Kan getintopc irraa gaafa buusnu software downloadii erga goonee passwordii inni nu gaafu tokko lama sadii guunna jechuudha. Sanaan booda ishee kana zip ta'ee bu'ee waan ta'eef extract gochuun qaba. Extract file jedha. Ishee kana okay jedhee extract godha. Tokko lama sadiin galcha passwordii okay jedha. Kunoo kan hidhamee ture naa hiikameera jechuudha yookiin immoo unzip ta'eera. As keessaniitanii kunoo IDM kan jettu kana right click godheetaniini run as administrator jedha jechuudha yookiin immoo run godha miyeessan jedha. Okay jenna next jettu I accept jettu ammallee next jettu kunoo finish kan jettu tambu'a. Kunoo man nagaafachaa jira laayisensii nagaafachaa jira jechuudha. Garuu an laayisensii hin qabu waan ta'eef yookiin immoo software kana bituu hin danda'u waan ta'eef crack gochuun qaba jechuudha. Akka itti crack godhan sin agarsiisa immoo kana cancel gootaniiti crack kan jettu keessa seentu. Akka inni laayisensii nu gaafanneef crackerii keessa seennee crack gochuu qabna. Kanaaf crackerii tambu'a. Okay folderri kun qullaa jira. As keessa crackeriin hin jiru. Isa olii keessa illee nan ilaala. Isa olii keessa illee kunoo crackerii hin jiru. Maal jennaan antiviresiitu nyaata jechuudha. Crackerii kana yookiin immoo window defenderii nyaata. Kanaaf window defenderii kiyya off gochuun qaba. Window defenderii off godhu vaayirasiin akkana PC kiyyatti hin seenneef immoo maalan godha. As dhufeetaniin jalqaba connection kiyyan cufa airplane mode irran kaa'a. Sanaan booda as dhufeetaniin Windows Defender jedhan search godha. Kunoo window defenderii naaf ba'eera. Sanaan booda kunoo as kana virus and threat protection irratti click godheetaniini as kana virus and threat protection setting kana manage setting irratti bu'eetaniini real time protection kana off an godha yesan jedha. Sanaan booda maalan godhachuudha irra deebi'eetaniini software kana maalan godhachuudha zip kan ta'e jiru unzip an godha jechuudha. Download keessaniin bakka download keessaniini kunoo as dhufee maalan godha irra deebi'een unzip godhachuudha software kana. Tokko lama sadii passwordini kunoo naa hiikameera kan hidhamee ture. Sanaan booda as keessa seeneeni already software feeneerra waan ta'eef crackerii keessa seenamma. Crackerii keessa patch v 18.1 kan jedhu jira yookiin version 18.1 jira isheetti buuna. Sanaan booda patchii kana maal goona copy gooneeti bakka software kun fe'ame keessa dhadneetoo sitti paste gooneeti sana run goona jechuudha. Fakkeenyaaf this PC seena. Sanaan booda local C sanidha. Local C keessatti kunoo program files kan jettu jirti isheetti buutu. Sanaan booda bakka IDM hin jiru yookiin immoo internet download managerii bantu kunoo nan banadhanii. Sanaan booda as keessatti right click gootanii paste jettu. Sanaan booda maal jedha continue kan jedhu jira continue jenna. Paste gooneerra paste gochuu qoftu hin taane right click gooneeti maal goona run gochuu qabna as keessatti jechuudha. Run as administrator jenna. Sanaan booda yesan jedha.
crack kan jettu jirti kuno crack kan jedha jechuudha. Crack ta'e jechuudha finish jedha. Kana jechuun kanaan booda maal nan gaafatu jechuudha. Username fi password yookiin immoo license nan gaafatu software kiyya jechuudha. Ergan kana crack godhee kana cufeen baha. Kanallee cufeen baha. Sanaan booda window defender kiyya amma on godhachuu nan danda'a. Crack godhee xumureera waan ta'eef asiitillee connection kiyya banachuu nan danda'a. Sanaan booda sadaffaratti maal sin agarsiisa jechuudha. Akkamittiin akka link goonu sin agarsiisa jechuudha. Kana jechuun IDM kana browser irratti akkamitti akka link goonu sin agarsiisa. Jalqaba Firefox irratti link goonu Mozilla Firefox bana. Firefox ergan banee booda maal godha asirraan karaa harka mirgaa irra keessa kana dhufeetaniini masmara sadii jirti ishee irratti buutu. Sanaan booda setting kan jedhu jira. Setting itti buutaniiti. Asirraan kunoo karaa harka bitaa extension and theme kan jedhu jira isheetti buutu. Sanaan booda as kana dhuftaniiti search gootu maqaa software add gochuu barbaadanii IDM jedheen search godha. Gaafan search godhu kunoo naa dhufeera jechuudha. Internet download manager integration module kan jedhu jira isheetti okay jettu. Sanaan booda add to Firefox kan jedhu jira okay jettu jechuudha. Kunoo add gochuu barbaada jedhee na gaafata add jedha jechuudha. Kunoo enable gochuu barbaada naan jedhee na gaafata ishee kana cancel gootu allow jedha okay jedha. Kunoo maal ta'e jechuudha browser kanarratti add ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo baneessin agarsiisa. Viidiyoo ta'e baneetaniini akkamitti akka inni download godhu ilaalla. YouTube'n seena. Fakkeenyaaf sirbuma kana otoo download gochuu barbaade kilik irratti godha. Viidiyoo kanarra keessatti naaf fiduu qabachuudha. Kunoo naaf fidee argitanii. Kunoo kanarratti kilik gochuutiini quality barbaadeen buufachuu nan danda'a jechuudha. Yeroo baay'ee inni quality 330 pt nan buusa. Saayiziin isaas gaariidha. Quality isaas homaan jedhu garuu quality gaariitiin nan barbaadennaan immoo 720 HD yookiin immoo 1080 illee buufachuu dandeessu jechuudha akkasitti toleeni. Garuu warri kun saayiziin isaanii ol ka'aadha jechuudha. Yoon kilik irratti godhu fakkeenyaaf kanarratti second keetti tapper godhee lafa naa kaa'aa jechuudha viidiyoo kana. Kanaaf haala kanaan fayyadamuu dandeessu. Ammallee browser biraarratti akkamitti akka link goonu sin agarsiisa. Fakkeenyaaf Microsoft Edge nan qabaa. Isheetti illee akkamitti akka link goonu sin agarsiisa jechuudha. Microsoft Edge banama immoo sanaan booda baneetaniini kun kanas karaa harka mirgaa masmara sadii jirti isheetti buutu. Sanaan booda extension kan jedhu jira. Extension ichatti buutu. Sanaan booda kunoo IDM inni ofiisaa galeera jechuudha. IDM inni ofiisaa galeera. Yoon galete immoo asirraan manage extension jettaniiti. Askarra dhuftaniiti IDM jettanii search gootu hinsinii dhufanniyyuu kana yoo off ta'ee jira ta'e on gootu jechuudha. Kunoo kanicha sanaan booda browser keessa irra siniif galaa jechuudha. Mee viidiyoo search goonu kanallee viidiyoo ta'e seenne ilaalla. Fakkeenyaaf kunoo viidiyoo kanan bana. Viidiyoo kana buufachuu barbaade download jedhetaniini haaluma salphaatiin akka itti download godhachuu nan danda'a jechuudha. Kunoo download godhachuu nan danda'a. Kana qofa miti ammallee akkamittiin akka browserii Chrome faana walitti nulee sin agarsiisa sadaffaa. Sanallee Google Chrome banattu. Google Chrome banattu sanaan booda as dhuftaniiti. Tuqaan sadii jirti isheetti buutu. Sanaan booda setting kan jedhu jira. Setting itti buutu. Sanaan booda extension kan jedhu hin jira karaa harka mirgaa. Kunoo gara gadiirra jechuudha ishee extension itti buutaniiti. Sanaan booda asirratti search gootu jechuudha yoo inni hin jiru ta'e akka jarraa ta'e kan koo asirra jira. Yoo off ta'e akkasitti jira ta'e akka ittiin on gootu yoo immoo isinii ba'uu immoo search kanarratti IDM jettanii search gootaniiti inni isinii dhufa on yoo cufaa ta'e on gootu jechuudha. Sanaan booda viidiyoo ta'e baneen sin agarsiisa. Fakkeenyaaf kunoo viidiyoo kanan bana. Kunoo viidiyoo kana baneera. Sanaan booda kunoo asirratti download kan jedhu jira jechuudha. Download kan jedhu jira jechuudha. Haala kanaan walitti linkii gootanii yookiin immoo integrate gootaniiti waan barbaadan online irratti buufachuu dandeessu IDM kanaan jechuudha. Waan dhaggeeffataniif galatooma. Waraabaa deebina.